Akkam jirtu daawwattoota keenya jaallatamoo nageenyi keenya sinaa qaqqabu qophii keenya egeree biyyaa qabannee walitti deebinee jirra torban keenya eegganne qophii keenya guyyaa har'aa immoo ogeessaa kalaqaa tokkoof akkasumas immoo hidhata hojii isaa kan ta'anii wajjin turtii gabaabaa taasifna haga xumuraatti hin wajjin akka turtan kabajaan isin affeerra Daani'el Tasfaayeeti Lammii Solomoonii fi Barnaabaas Sambisaatu ogummaa teeknikaatiin na wajjin jira isinis nu faana ta'asiniin jenna keessummaan koo har'a dargaggeessa ibsaan mana isaatii hin badne kanaan dura isin barsiifnee kan turre Fedhasaa Shumaati. Fedhasaa Shumaa gabaayeen keessan warri miidiyaa hawaasaa fayyadamtan beektu miidiyaa adda addaa irrattis argaa jirtu. Asitti kan argamu ammoo obboleessa keenya Tasfaayee Guddisaati. Inni immoo gorsaa Fedhasaati jechuudha. Asitti kan argamtu immoo ogeettii teeknikaa yookaas immoo gama ogummaa elektirikaaliitiin kan wajjin jirtu Hanna Ragga'aati. Isaanii wajjin turtii taasifnaa nu faana ta'asiniin jenna. Baga nagaan dhuftanii waamicha keenya kabajanii. Baga nagaan dhuftanii. Ayyuu ulfaadhaa fedhoo baga nagaan deebite. Baga nagaa walitti deebine. Ragaa ibsaan yoo badee si yaaddoon noo si wajjin jirra. Ayyoo maarakoon hin jiru. Maarakoon hin jiru. Nesti fedhoon ofii kee ibsii daawwattoota keenyaatiif. Ayyee ani akkuma beekamu maqaan koo Fedhasaa Shumaan jedhama. Godina Qellem Wallaggaa magaalaa Dambidollootti dhaladhee hojiin ittiin beekamu hojii kalaqaati. Ammaaf egaa sooshaal miidiyaa kanaan qabannee jirra jedhee jira. Ayyee galatoomaa. Anaan Tasfaayee Guddisaa naan jedhu obboleessa keenya Fedhasaan waan inni hojjechaa jiru kanarratti yaadota mooraalii ikonomikaalii sappoortii gorsuu irratti argama. Kanaan bukkee jira jechuudha. Tolesiyaan immoo Hannaa Raggaan jedhama magaalaa Amboorraa kolleejjii Pooliteknikaa Amboorraan dhufee gama ogummaatiin Fedhasaa faana akka giruupiitti jechuudha wajjiniin hojjenna. Galatoomaa. Tole gaafedhoo kanaan dura waa'ee ibsaa jenereeteraa boba'aa malee hojjetu irratti xiyyeeffatteeti kanatti daawwattoota wajjin wal bartee turte waan sun piroojeektiin keessuun amma maalirra jira bakkeewwan adda addaattis mul'attee kalaqa kee argisiisaadha kanatti turte waan sun maalirra jira? Ariifidha. Haaluma gaariirra jira. Yeroo darbee uwwisa miidiyaa si warri Istifaana wajjin goonee turre. Duubatti hin deebine jechuudha. Teekinooloojiin sun amma piroomooshinii miti kun iyyuu bu'aadha beektaa. Maaliif teekinooloojiin keenya hawaasa keessatti beekamaa gochuudhaaf hojii jalqabaate waan ta'eef namni waa'ee baagiraawundii teekinooloojii keenyaa hin beekin fayyadamaa hin ta'u. Kanaaf haala gaariirra jira adeemsa hedduu keessa darbee as ga'eera. Maaliif yoo teessee fudhate sadarkaa godinaatti dorgomee mo'atee sadarkaa naannootti dorgomee mo'atee sadarkaa federaalaatti hamma immoo sadarkaa oomishatti galuuttidha karoorri gara ammaa fuulleffamee jiru jechuudha. So enerjiin keenya baay'ee barbaachisummaa guddaa biyya kana keessatti waan qabuufi keessumattuu naannoo baadiyyaa fi madda galii biyyattii illee ta'uu kan danda'u waan ta'eef sadarkaa gaariirra jira. Fuula kana durattis abdii qabnaa gara oomishni hawaasa qaqqabsiisuu dhaabbileen garaagaraa fayyadamaa akka ta'aniif jechuun barbaada. Ibsaan mana kee jira amma kan maalii fayyadamta mana keetii ibsaa? Aan ibsaa laayitii qofaan fayyadama. Mana koo keessa kan laayitii jira ibsaan. Takka ammayyuu ibsaan rakkattu haati manaa kiyya. Bakka yeroo hundumaa ibsaa yoo badayyuu dukkanaan beektu waaqayyo fagalatu. Amma yeroon ogummaa kana waaqni naa laatee sararri ibsaa garuu jira mana kee? Sararri ibsaa jira. Sararri ibsaa jira. Maal jedhee sarara ibsaa nu barbaachisa. Mana keessatti yeroo baay'ee riisarchii waan hin hojjedhuuf ogummaa kalaqaa gabbifachuu fi ibsaa alaa kanaan fayyadama. Isuma sana gabbisuudhaa fi isa kana fayyadamaa. Isuma sana gabbisuu fi manuma kee keessatti immoo humna gahaa hojjetachuufis immoo maallaqi si barbaachisa. Isa kanaaf amma kan naga'u laayitii hojjetadheen jira jechuudha. Yoo ibsaan badeen cannaa qabu ibsaan maa badee jedhee laayitii firiijitu jira jechuudha mana koo keessa. Isaan kun gara istoofii fa'aa waan adda addaan kaasanii garuu laayitii takkaa badeen beeku ibsaa jechuudha ifa qofa. Ifa qofa fayyadamta. Garuu waan ati hojjettu amma maal hojjechuu danda'a? Utuu humna isaa argattee sadarkaa yaaddu nutu qopheessite.
Ani amma utuun humna argadhe hanga meegawaattiitti guddisu. Fakkeenyaaf kiiloowaattii 20-30-40 meegawaattii hanga meegawaattiitti jechuun baasuu ganda tokkoof illee waan hojjechuu dandeenyu jechuudha. Kaampaanii garaagaraa keessatti dhaabbata garaagaraa keessatti kanneen akka baankii, NGO, buufata fayyaa, manneen barnootaa bakka ibsaa humna gurguddaa akka warroonni fayyadan baaburrii bunaallee jira, baaburrii midhaanillee jira. Wantoota kanaaf illee hojjechuun hin danda'ama humna guddaadhaan jechuudha. Galatoomi. Daawwattoota keenya jaallatamoo mee hojii kalaqaa fedhasaa hojjetee kanan duraa keessaatti jechuudha. Viidiyoo isaa isin daawwachiifne walitti kan deebinu ta'a. Daawwadhaa. Tolega, tasfaayini gama gorsaatiin waan tokkotiin isaa wajjin akka jirtudha kan naaf odeessite. Mee akkamiin bira dhaabbachaa jirta? Egaa akkuma dura kaaseyyuu ani akkamiin wal bartan? Akkaataan itti wal bare akka ajaa'ibaati. Otoonni gargaarsaaf namoonni garaagaraa isaaf gargaarsa akka godhamu nama waan ajaa'ibsiisaa fudhatee as ba'uudhaaf jedhu gargaarsa immoo dhabee karaarraa dhadhaabachaa deemu yaadaan jechuu kooti. Amma deemuudha ol malu otoon deemiin sababii hir'ina maallaqaatiin gargaarsi ga'aan hin jirreef akka inni gargaarsa kana barbaadaa jiru ni dhaga'e. Sanaan booda isuma afanii daayirektii bilbilee jechuudha. Bilbilee isa wajjin eega wal baree booda qaamaan akka wal arginu wal beellamne achuma hunduma nama kalaqa kanatti oomishaa jiru dhaga'eetan wal argine waan jiru waliin haasofne. Gara kanatti gara isaanii mooraalii akkuma isinii kaase. Hojii kana ogummaa kana keessa jirta moo ofii keessa? Lakki ogummaa kana keessa jiran dhugaa dubbachuuf hojii kanaan ala ani lallabaa wangeelaati. Hojiin koo kanadha. Garuu gargaarsa kana gochuudhaaf kan akka kaasisa kanadha. Akkuma waliigalaatti addunyaa kana keenyatti kan beekamu namni nama gargaaruudhaaf namni ta'uun qofa kan jedhamu jechi beekamaan tokko jira. Keessattuu biyya keenya keessa kan naanna'u. Gareen gargaarsa tokko godhe yookaan immoo gargaarsa tokko jechuun immoo kan itti beekamu gaafa namni kufe harka qabannee iddoo inni kufe kaasuuf gaafa namni dhibamee du'arra gahe wal'aansisuudhaaf kana kanarratti hin beekamu. Yookaan immoo dadhabee bakka riitaayir godhee isa dhumaarratti kan du'uuf jedhu gargaarsi kanaan beekama. Ani immoo maaf kun ta'a kan jedhu gaaffii kooti. Amma fakkeenyaaf obboleessi keenya fedha isaanii gaafa kalaqa kan fuudhee as bahu obbo Shumaa fa'i irraa fi harmee isaanii irraa dhalatu iyyuu malee kan isaanii bichaa miti mucaan kun. Mucaan kun kan biyya kanaati, kan addunyaa kanaati. Wanta keessa isaa jiru mul'ata sana immoo yoo nuyi baay'inaan irratti hirmaannee ol baafne malee mucaanuma kana keessatti daangaa yaafaa jechuudha. Gaafa as baafne garuu addunyaa kana wal ga'a. Isa kana gochuudhaaf immoo namni hundumtuu gargaarsi kan jedhamu gaafa namni kufee fi gaafa namni isa dhumaarra gahe osoo hin ta'in har'a gargaaramuu qaba. Anamma har'a anan advaayis godhus anan yoon gargaare waan humna qabuun gargaaru fedhasaa qofarratti kan daangaa yaafuun gargaaran. Fedhasaan dargaggeessaa hojjechuu danda'a, buluu danda'a. Wanti fedhasaa keessa jiru garuu biyya kana fayyaduu danda'a waan jedhu ilaalcha qaban. Biyya kanaaf galteedha. Ibsaa jechuun abbaa irratti yoo fudhanne biiliyoona hedduutu baasiin baheera. Biyyi uummanni bal'aan irratti hirmaate. Kun amma ifadha kunis karaa tokkoon karaa addunyaa kanarratti hin baramne karaa salphaatiin dhufeeyyuu waan salphaa kun immoo gatii guddaa gaafata. Gatii guddaa kana immoo fedha isaanaadha mul'ata keessa isaa jiru. Kireetiiviitii waan amma kalaqe kana achi baasuudhaaf humna isa gaafata. Humna kana immoo kan irratti hirmaachuu qabu tokko ana kan biroon immoo hawaasa biyya kanaati. Kanaaf hirmaachuu qaba namni jedhee kanan yaadu kanaaf jechuudha. Kanaafan bukkeessaa jira. Inni gaafa gargaarsa dhabu bakka ani deemee galman gahu akka hin jenneef abdii akka hin kutanneef illee yaadaan bukkee dhaabachuu
saabuna jajjabeessuufanii anan bukeessaa jiru. Baay'ee dinqidha wanti inni fudhatee as ba'aa jiru. Ammayyuu uummanni biyya keenyaa akka inni beeku kanan barbaadu. Wanti kun biyya kana qofaaf otoo hin ta'in daangaa darbee deemuu kan danda'u akka ta'e beekamee xinnaa guddaan gargaarsa irratti harka isaa akka diriirfatu waamicha dhiyeessaaf jechuudha. Gaafa inni dadhabee keessaa galee abdii kutatee otoo hin ta'in har'a otoo inni tattaafachaa jiru ce'uudhaafis immoo yeroo dildiya gubbaa jiru kanatti ceesisuudhaaf namni hunduu ga'ee isaa haa ba'uu waamicha gootee jechuudha. Kanaaf anas. Tole Hannaani akkamiin fedhasaa wajjin wal barte? Fedhasaa wajjiniin waggaa gahaa jirra amma eegga wal barre kolleejjii Federal TVT College Institute keessatti wal barre ani immoo gama ogummaatiin kolleejjii Pooliteknikaa Amboorraa Industrial Installation baradhe achitti ogummaa kootiin akka magaalaatti akka kilaasteraatti akka Oromiyaatti darbees akka federaalaatti dorgomtuun ture. Sana booda achitti kan nuti dorgomne innis gama teekinooloojiitiin dorgomaa ture. Sana booda akka guruupii uumne achuma keessatti wal argine jechuudha. Ijoollee ana malee ijoollee afurtu jiru shanidhaan walumaa galatti. Akkasitti wal barre. Isatu afeerraa isinii godhe moo yaadi kun akkamitti dhufe walitti dhuftanii hojjechuun? Yaadni kun kan inni dhufe ministeera carraa hojii wajjiniinidha kan yaadni isaa kan dhufe gama ogummaatiinis gama teekinooloojiitiinis warra dorgoman walitti fidanii akka IMXitti jechuudha. Gara hojiitti galchuudha teekinooloojii. Maal fa'i dorgomaa turte? Ani ogummaa kootiinidha. Maal fa'a hojjechaa turte? Industrial Installation baradhe isumaan dorgomaa turre jechuudha. Waanuma baranne ijoolleedhuma naannoo Oromiyaa irraa dhufan akka Itoophiyaatti warra dhufan isaan wajjin dorgomne jechuudha. Qabatamaadhaan waan sana piraaktikaalidhaan. Piraaktikaalii argisiisu jechuudha. Sanaan dorgomtee. Sanaan amma federaalaatti dorgomee isa wajjinis achitti wal argine. Erga gara kanatti dhuftee gahee makamteetii booddee maal buufatte ogummaa muuxannoo akkamii qooddee ofii keetii moo maal baratte? Innis yaa'u jenereetara jechuun yaa'u waanuma elektiriikii faana wal qabatudha. Ogummaa koo wajjinis wal argaa. Hiriyoonni koos jiru isaanis BI warri baratan jiru akkasuma jechuudha. Sana booda isa wajjin wal arginee gara hojiitti eeggaseenne amma gara waggaa tokko geenyerra. Sana keessatti propoozaala hojjechuu, biizines pilaanii qopheessuu waan akkasitti wal gargaaraa jechuudha. As geenyee jirra jechuudha. Mul'ati isaa isin amansiiseera jechuudha waan inni hojjechaa jiru. Baay'ee jaallatamu waan guddaadha waan baay'ee jaallatamedhas immoo. Ariifidha waan jechuudha. Gara fuulduraatti maaltu sitti mul'achaa jira? Abdii gaarii qaba. Mana keessan keessaa ibsaan badu bakka yaaddoo sanarraati uummata kana. Yaa'u jalqaba gara hojiitti akka galleen maatii keenyarraa kaana. Karoorri keenyas mala maatii keenyarraa kaane akkasumatti deeman. Galatoomaa gara keettan dhufaa fedhoo. Egaa amma giruuppii uumteeti kanatti jirtu. Giruuppii kanaa wajjin maal hojjechaadha kan isin jirtan? Yaada bareedaadha kanatti naa kaastee. Giruuppiin kun jalqaba baay'inni keenya nama 15 turre. Waa'een teekinooloojiin koo kun isaan amansiisu ture. Wantichi itti ulfaatee faakinaalitii isa arguu barbaadu. Isa booddee ani immoo adeemsa tokkoon ilaale. Namoota 15 kana keessatti faakinaalitii isa argisiisuun na dhibuun dura akkamitti adeemna namoonni akkasa miira akkamii qabu giruuppiin kun nafaan adeemuuf ceesisuuf miira akkamii qabu jedhu yeroo sana isaaniin testii gochaa ture jechuudha. Kana booddee calalliin geggeesse. Calalliin geggeesse namoota teekinooloojii kana nafaan ceesuu danda'an amala isaanii wajjin duuba isaanii wajjin qoradheen sadarkaa barnoota isaanii illee gaafadhee booddee nan calalee jechuudha. Namoota 15 hin taana calaleen nama 5tti dhufnee gallee waaqaaf galatu nama 5 kanaa wajjin kun waggaa guunneerra. Achi keessatti garuu warroonni anaa wajjin jiran elektirikaal injinariingii leenjisaa elektirikaal injinariingii fa'i baay'een isaanii barnoota dhaan faffagaataniiru. Nu akka gama barnootaatiin kana nu amansiisuu dide faakinaalitii wanta kana saansiin kanatti namanu maal jettaa dhani na gaafatu. Dhumarratti garuu gadi taa'een faakinaalitii isa argisiise ijoollee kana. Baay'ee dinqifatan. Saansiidhaan atiituu saansii barattee ta'e teekinooloojii kanaan fiddoo turte naan jedhan. Saansii barachuu dhabuun kee garuu elektirikaal injinariingii barachuu dhabuun kee garuu kan akkatti fidduu see godhee baay'ee dinqifatanii. Karaa saayinsii nu amansiisudha. Karaa saayinsiitiin nu amansiisneedhani. Faakinaalitii isaa gaafa argisiisu garuu itti amananii tokko amma hiriyaan koo kan inni baay'ee itti dhiyeenyaan kan waliin teekinooloojii sana irratti hammayyeessuuf qorannoo geggeessinu amma gara chaayinaatti malee jira.
maal seetee mucaa sana wajjin bal'inaan haasa'a baay'ee hunda isaanii irraa manaaj goona walitti qabne maal akka hojjennu karoora baafannaa halkanillee bor maal hojjenna jennee karoora baafannee bullaa akkamitti nama wajjin walitti dhufuu dandeenya. Guruupiin kuni guruupii baay'ee amalaanis gorsaanis wal faana wal jajjabeessanii wal faana deemaa jiruudha. Guruupii jajjabaadha. Faankishinaalitii teekinooloojii koo itti amanuu danda'anii turan jalqaban harkaa lallaafuu barbaadanii. Isa booddee gaafa itti argisiisuun dinqifatanii egaa iccitiin kun akkasiin harkaan baane jenneetu wal faana adeemsisaa jirra jechuudha. Gidduutti maaltu si mudate? Utuma hojii kana hojjechaa jirtu waa'een kee ajandaa miidiyaa hawaasaa ta'ee ture maaltu si mudate? Ani baruman teekinooloojii kana dorgomuu jalqabee ka'ee hojii mataa kootiitti babba'uu hin dandeenye. Jireenya koo dhuunfaa koo mo'achuu fi sana dura garuu takka namarra deeggarsa hin beekan. Haga duraanis nan kaasa miidiyaa irratti yeroo baay'ee mana namaatti galee hojjedheen jireenya koo fooyyessaa maatii koo deeggaraa ofillee deeggaraa ture malee takka harka namaa na ilaalchisee hin beeku. Garuu teekinooloojiin kun deemee kaleessa dheengadda waan of hirkaa qabu narkaa fixe jechuudha. Gaafa narkaa fixu maal seete fuudhee nama daa'ima qabuudhaani mana kiraa keessa teenya. Yeroo tokko awaardii fudheen ture 260. Awaardii sana gara hojiitti gashuu fi bakka hojiin bitadhee deeme. Bakka boru oomisha sana irratti oomishu. Mul'atii kee baay'ee rakkisaadha. Asitti bitatte? Biyyaan bitadhe. Maaliif anama maanni karoora koo biyya sana keessatti oomishaadha gaas akka biyyaatti guddatu hin beeku. Ani yeroo sana akka federaalaatti akka dhufu iyyuu hin beeku. Dafii bakka kana irratti oomisha koo jalqabuun qabaa tokkuma lamallee gurguree jedhee yaade. Lakkaa gaafa dudduuba deebi'u waan baay'ee naafa. Paatentiin harka nan geenye. Ogeessotaan gaafa mari'adhu namoonni si jalaa koppii gochuu danda'u, baay'isuu danda'u, waan baay'ee si afanaan jedhanii na gorsanii isa booddee lafa bitadhe sana achumatti dallaatti ijaarradheen ani gaa rakkoon hin dhufa jettee yaaddu waan ta'eef birriin sun harkaa faffaca'uura jedhee lafuma bite. Lafa sun ammayyuu hin jira. Ganda jechuudha lafa asir baay'aa tokkodha kanan bitadhe. Isa booddee hojii koon itti fufe. Gidduutti dorgommiin kun gaafa dhufu nan dorgomaa. Gaafa dorgomtu immoo dhaballiin sii kennamu muraasa. Asiin si geeyyuu si deebisuun inni ta'a. Garuu deeggarsi jira. Deeggarsi karaa tiraanspoortii jechuudha. Malee karaa biraan hin jiru. Isa booddee suuta keessa garuu rakkinaan maataa dhufee qarshiin hin dhumtee ani maatiirraa nan fagaadhee waggaa tokkoof itoo chaayinaa keessa kalaqa kana baasuudhaaf waggaa tokko itoo chaayinaa keessa hammam akka ulfaatu yaade. Amma kana guutuu hojjettee ji'a waan ati argattu hin jiru. Hin jiru. Utuu achi keessaa aballiin fa'aa sii kennama ta'ee maatii keetti hin deeggarta. Wanti kun nama maatii qabatti baay'ee ulfaata. Qoba galeessatu taatee rakkoo hin qabu. Achi keessaa nyaata waan si cannaqu hin jiru. Garuu ati qoba galeessa miti maatii qabda. Namni fuudhee mana qabu immoo iddirii qaba. Waa hedduu mandara keessaa isa barbaachisa. Mana namaa dhaquun nama barbaachisa. Rakkoo yeroo mana namaa ta'u jireenya hawaasummaa si barbaachisa. Daa'imma kana gaafa qabattee baatu daa'imma kana naa biti waan nama harkatti argite yeroo isheen jettee sammuu keessa kasastu jira. Kana wal qabatee jireenya ulfaataa dhufee gaafa naagamu haati manaa koo hin dhukkubsattee xiqqoo. Dhukkuba see kana mana yaalaa geessinee qarshii guddaa nu gaafatan yeroo jalqabaa suuta fuunee mana kadhannaa geessine irrumatti ilaaluurra itti cimaa dhufe. An gidduutti dirqama wanti kun adda citu waan hin qabneef itoo chaayinaan dhufe achi boqonnaa gallee gaafa deebi'ee dhufu ji'a 4 booddee itti hammaate jechuudha isheetti. Anas hin jira qarshii ofirkaan qabu isheetti achi dhukkubamaa jira isheen maan dhiistee hin galtu naan jetti maaliif egaa haalli ishee irra jiru baay'ee intinidha waan ta'eef yaaddesseera anaanis jechuudha. Gaafa naagamu anaan dhukkubii akkasuma gochaara atachi teessaa dhiistee maaf hin galtu dhumarratti gaafa naagamu riyaa koo tokko dawwalee bakka ani shaanxaa koo fudhadhee uffata koo hundumaatti naqadhee riyaa koo samma gara chaayinaa malee kanaan dawwalee egaa yeroo sanaan itti haasa'uuf miirri nama itti haasa'u tokko miti baay'een aaraa baay'een nan bu'ame maallee qabachuu hin dadhaba. Dhumarratti bakka Jorgoo kan jedhamu tokko mucaa tiktookerii tokko jira. Innis riyaa kan faanaa yeroo darbee wajjin dorgomnee mo'anne innis baay'ee natti dhiyeenyaan waan na beekuuf isaan faanaas nan haasa'e. Isa booddee gara biyyaatti imaluuf hin jedhan hangaalaa gadhiisee gaafa hin jedhu tasagaluu hin qabdu kun ta'uu hin qabudhani. Kanaa booddee ijoolleen gara sooshaal miidiyaatti akkam fuuna godhan jechuudha. Gaafa hin bahu bakka namoonni hundumtuu guyyaa 2 keessatti viyuu 80 wayii galee jechuudha. Walumaa gala nama 80 wayiitu ilaale viidiyoon gadhiise sana deeggarsa gaafadhe sana achi isa booddee deeggarsa argadhe qarshii 220 kan waadaanaa galan baay'een isaanii ijoollee biyya bakkeetti kan keessaa jiru deeggarsa sana keessa kun isaanillee jiru isa booddee 220 waadaanaa galame emergency kan harka nagee 69.
Isa booddee maal goona gaadheen gad deebi'e. Advaayizara koo warra achi keessan bakka bu'anii nu eenyisan gaafa gaafadhu ayyama na dhowwatan. Itti dhiiseen itti gaafatamaa silkii iyyaafadhee pirezidaantii kan yuunivarsiitichaa jechuudha. Dawwaleef jechuudha Dr. Brook jedhamu. Dawwaleef na rakkoo akkasii na mudateera ishiin kanaan dura kanaan deeggarsa naan goone amma hawaasi kanaan na cinaa jira waan ta'eef haadha manaa yaalchifachuuf guyyaa 5 qofa naa kennaan jedhe. Isa booddee bakka ati gibbii kana keessatti baay'ee barbaachisa keessummaan adda addaa waan dhufanii fi gibbii kana keessaa dhabamuun qabdu maal wayyannaan guruupii kun bakka buufadhee deemaan jedhe. Isa booddee haa ta'u bakka guyyaa 5 sanarraan dabarsinaan jedhanii biyya deemeen haadha manaa koos yaalchifadhee wantoota mana keessaa isee barbaachisu tokko tokkos qindeessee fi gara yuunivarsiitiitti achi as deebi'e jechuu barbaada. Amma yeroo darbessi yeroo badhaasa sana fudhattee kalaqa keetiin jechuudha. Ministeera muummee Abiy Ahmed wajjin wal argitee turte. Yeroo sana maal siin jedhan? Ministeera muummee wajjin marsaa 3 wal argee. Marsaa 3 wal argee kana keessatti yaada gaariidha kan isaan nu kaasan. Amma wal barree baay'ee wal barree amma gaafa dhufanii mucaa dambidooloo akkam jedhanii na dubbisu. Isaanii yaada gaarii tokko nu ka'anii darbu. Warri duubaan qabatan jiru yaada sana hojiitti hiikuudhaaf jechuudha. Hin qabatu gaafa qabatan garuu deebi'ee namni achi waan itti hojii isaan si wajjin koomee haasa'an sana yaadannoo warra qabatantu jira. Isaan faana warra dhufan yaadannoo qabatu. Lakkoofsa bilbilaa keenya yaadannoo keenya maqaa keenya waan isaan jedhan sana qabatanii yaada keenya qabatanii hin dawwalla jedhanii deemu. Hangaraatti namni dawwala hin jiru. Maqaan keenya biiroo dhabame jira jedhee yaada. Maaliif yeroo baay'ee dorgomna ministeerota hedduu wajjin wal argina aangoowwan gurguddaa wajjin wal argina waan ta'eef hin dawwallaa maani isaan yaada gaarii akka hojiitti galu hawaasa keenya akka fayyadu keessumattuu kun uummata keenya baadiyyaa baay'ee fayyadanaan jedhanii akkasanii turan muummee ministeeraa jechuudha. Uummata keenya baadiyyaa waan baay'ee fayyaduu fi hojiitti galuu qaba jedhanii yaada naa laatanii sokkoo yookaan namni hundumtuu hojii raawwachiisuu irratti gaa namni dadhabina qabaachuu danda'a tokko yaada muummee ministeeraa jedhee garuu anamma yaada muummee ministeeraa jedhee marsaa 3 guutuu qaban ajandaa godhadhee ofirraa qaba yaada isaan naa kaka'anii jechuudha. Garuu yoo teessee ilaalte immoo TV federaalii kana keessa turuun immoo kaayyoo mootummaa keessaa ammas tokko kaayyoo mootummaan qabatee hojjetaa yeroo keessaa isa tokko achi keessatti moor waggaa tokko yoo turreeyyuu gara kaampaaniitti guddisna yaada jedhu isaan akka waan jiruuf waamicha isaan nuu godhan kaayyoo mootummaan nuu qabate kana itti gammannee kabajnee nuu ta'uu qaba kun ta'uu qabas jennee gibbii sana keessatti guruupii nama 5 taane gorsaa dabalannee walumaa gala nama 7 taaneeti kan gorsaa wajjin nama 7 akkasittidha kan hojjechaa jirru jechuudha. Haati manaa kee fayyiteetti amma? Haati manaa koo eeyyee amma fooyyee qabdi. Yoo ammaaf wallaansa marfii fudhachaa jirti kan kana booddee ilaalame yoo ta'u ta'e garuu gara Finfinnee kanatti dhuftee yaalamu see waan oolu miti. Baay'ee galatoomii. Gara keettanii deebi'aa asumaatiin atamma gaasaanii wajjin giruupii taatee hojjechaadha kanatti jirtu garee tokko taataniittu. Yeroo garee kana taatanii hojjettanii ogummaa adda addaati kan isin qabdanii wantoota isin rakkisan meeshaaleen akka yeroo kolleejii keessatti barattaniitti sila hojii kana saffisaan gara hojiitti galchuudhaaf isin barbaachisu hagam isin dhiyaachaa jira. Wiirtuu kana keessatti yeroo hojii kalaqa keessanii hojjettan maal fakkaata hallachi keessa jiru? Hallachi keessa jiru deeggarsi gahaan jira jechuun yoo dadhabameyyuu amma yoonaatti meeshaanii utuma lafa harkifatu gara waggaa tokko geenye saampilii tokko hojjechuudhaaf jechuudha. Gara waggaa tokko geenye kun rakkoo maaneejimentii gibbii sanaati. Meeshaa yeroodhaan dhiyeessuu dadhabu waan akkasiitu jira. Amma garuu amma haalarra jiru amma gara fixu jirra amma waan jedhu fixaa jirra amma. Amma gaafa xumurtanii jettan maaltu taana? Itti aanee akka karoora isaaniitti akka egzibishiniitu jira. Egzibishinii booda gara hojiitti gashuu gara kaampaaniitti guddisuudha. Yaanni isaanii jechuudha. Haala kanarra jirra. Ayyee galatoomii. Atammaa gorsaanis waan tokko bira dhaabbachaadha kanatti jirtu. Erga isaa wajjin wal bartee kaastee jechuudha. Gaafa nama gargaartu yookaas immoo nama divaayis gaafa gootu namni tokko waan ati isa gorsite yookaan deeggarsa kee sana kan hojiirra oolchine jiraachuu danda'a. Dhimma biraatti kan waan ta'u jiraachuu danda'a. Kan hamileensaa jechuudha isin gammachiifne jiraachuu danda'a. Garee kana akkamitti ilaalte? Garee kana guyyaa walitti dhufne kaasee waan baay'eedhaan akkuma dura isin kaasee yaanni murteessaadha. Maallaqa keessi dhaabbawu caala borullee beekamuu qaba jedhee kanan yaadu
yaadaan nama deeggaruun tokko nama qajeelchuun tokko qabeenya guddaadha. Maallaqni kiisii dhaaba'u qofaan ga'aa miti numa waan ta'eef. Wanti sammuu keessatti ol kaa'amu garuu qabeenyatti fufee jiraatu waan ta'uuf wantoota baay'eedhaan amma akkuma inni dura kaase shaantaa koo maradheeraan galuu kooti an jedhu naan jedheera. Otoo inni qophaa'aa jiruuti waan naa bilbilte naan jedheera. Wanti kun abdii kutannaa nama amma ta'etti immoo abdii kutannaa kana haala yeroo irra dhaabatee abdii kutachuu danda'a. Hojjechuudhaaf otoo fedhii qabu mul'ata guddaa otoo qabu hir'inoota ta'een golatti deebi'uuf yeroo inni jiru lakki har'i boru miti jedhee itti himee koorsi kun har'allee as jira kan deebine akka ka'etti shaantaa isaa deebisee innis hojii dhumarra jira. Inni fudhata yaada namaa ni fudhata dhaggeeffata. Hojiittis immoo tattaafata. Rooraatii guddaa qaba. Rooraatiin inni roora'uuf immoo maybe kumaaf kitila jenereetara kana boru oomishuuf jira. Kumaaf kitilli iyyuu manuma fedha isaatti hafa miti. Mana tokko keenyaa galuuf jira. Mana uummata biyya kanaa seenuuf jira. Kun immoo faayidaa aneenyu ta'a galteensaa uummata kana fayyadaa jechuudha. Har'a kan ittiin rakkachaa yeroo eenyu nama tokkodha. Mul'ata kana wajjin wal'aansoo kan qabaa jiru akkamitti galma gahaa jedhee kan mul'ata kana wajjin wal'aansoo qabaa jiru fedha isaa qofadha yookaan immoo tiimii kana wajjin jechuudha. Garuu faayidaan isaa gaafachi gabba'u kan hunda keenyaa ta'a. Kanaaf akkuma faayidaan isaa hunda keenyaa boru ta'u har'a wal'aansoo kana irratti waan kana wanta wal'aansoo nuun qabu kana kuffisuuf mo'achuuf kaayyoo kana galmaan ga'uudhaaf uummanni keenya yoo irratti hirmaate loomii 50 akkuma jedhamu uummanni bal'aan yoo kenne yoo deeggare yoo bukkee dhaabate yaadaan akka ogummaa isaatti yoo bukkee dhaabatan waan kana dafnee galmaan ga'uu dandeenya. Gadi bahee hawaasni kun itti fayyadamuu danda'a. Rakkoo baay'ee furmaata ta'a. Iddoo baay'eedhaan industiroonni garaagaraa yeroo itti ibsaan irraa badee piroodaakshiniin dhaabbatu jira. Waan kanaaf fala. Akka automaatikaalii iddoo ibsaan itti dhaabee akka itti fufu kan godhuuf kalaqni kun deeggarsa guddaa godha jechuudha. Kanaaf dhaabbileen garaagaraa dhaabbileen amantaa garaagaraa otoo sarvisiin gaggeeffamaa jiru gidduutti ibsaan baduu danda'a. Ibsaa badu sanaaf immoo jenereetariin ati bittu koostiin isaa ammallee beenzilatti bittaa jechuudha. Isa kanallee hir'isa. Chaarjii yeroo tokkootiin yeroo dheeraa kan hojjetu waan ta'eef furmaata guddaadha wanta as deemaa jiru. Iddoo galma sanaa ga'uudhaaf immoo wal'aansoon jira. Wal'aansoo kana mo'achuudhaaf deeggarsi baay'ee barbaachisaa jedhee yeroon isa gorsutti yaada kana eeggaan isaa kennu in jajjabaataa yaadicha hin fudhata. Fedha isaa nama yaada namaa fudhatu jechuudha. Galatuma. Egaa gara xumuraatti geessaa jirra. Xumura irratti fedhoon amma hojii kana hojjettee yoo xumurtee nama miliyooneera ta'uu dandeessa biliyooneera nama ta'uu danda'udha. Har'a garuu mul'ata sana si keessa jira waan sana qabatamaadhaan hawaasa biraan ga'uudha kaayyoon ati qabdu. Waan kun hawaasa bira ga'uudhaaf immoo jalqaba irratti jechuudha galteewwan tokko namootaaf dhaabbileedhaaf hojjechuu danda'u sirra jiraata. Maaltu taana waan ati yaadaa jirtu inni waan kana eessaa jalqabuu barbaadda tajaajila jenereetara ibsaa bobaarraa bilisaa kana. Yaada bareedaadha. Bari wanti nuyi qabannee jirru waan guddaadha. Wanti hundumtuu adeemsa qaba. Of eeggannoo sana barbaachisa jechuudha biyya kana keessatti. Wanti nuyi hojjechaa jirru dinagdee biyyattii guddisuu waan nama dhuunfaarra darbee jechuudha. Nama dhuunfaarra darbee dinagdee biyyattii iyyuu guddisuu bira darbee biyyattiin iyyuu hammam akkasiin geessu addunyaatti mul'isuu waan danda'udha waan ta'eef waan akka salphaatti itti yaadame bukkee haasa'ame yookaan bukkee qabame bukkee darbamu miti. Maal siin jechuun barbaadame fakkeenyaaf teekinooloojiin keenya dhaabbilee inni ittiin barbaachifne hin jiru. Barnoota babal'isuu keessatti illee baankiilee biyya kana keessa jiran illee dhaabbileen ijoo dhaabbilee mootummaa keessatti illee maaliin guddisa yoo jette biiroon tokko jeneetira qaba. Jeneetiruma boba'aa nyaatu qaba. Bobbaraa jechuudha. Birii meeqaan bita jeneetira sana? Boba'aa barbaadna. Boba'aa mamitti naqaa kisaadha jechuudha. Keenya sana garuu yoo fayyadame waggaa tokko ol waan hojjetuuf dhaqee nakaasii hin qabu, boba'aan itti naqii hin qabu, narrakkadhee na sirreessii hin qabu, firiidha jechuudha. Firiin jedha waan ta'eef. Ibsaan bada otomaatikaaliidhaan ibsamayyuu barbaachisu jechuu hin dandeenya garuu warri eelfaa akkanan komanneef nu barbaachisa. Maaliif soorsiin keenya jalqaba ibsaadhaa chaarjeffannaa. Isteeshinii mataa keenya dhaabuu barbaadna magaalaa biyyattii kana keessatti iyyuu kan ibsaarraa maaliif konkolaataa chaarjii qabu oomishuu barbaadna waan ta'eef. Ammallee kan oomishaa jirru jirra eriyaa mucaa baalee tokko wajjin waliin mari'annee jirra.
wajjin haasa'aa jirra. Amma ta'e deemsifneerrayyuu. Maal jechuun barbaade konkolaataa chaarjiidhaan deemu hojjennaa. Iddoo garaa garaatti lafa namni itti goree maaddiyaa irraa chaarjiffatee darbullee gabaan keenya jalqabaa eenyuun akka ta'e illee lafa keenya irra jiru. Hawaasni kun baay'ee guddaadha baasee. Uummata Itoophiyaa jechuun baay'ee guddaa. Fedhii hawaasa kana al tokkoon galmaan ga'uu waan hin dandeenyeef istaartaappii cimsachuu qabda jechuudha. Akkaataa ka'umsa. Kanaaf gabaan kee jalqabaa qorachuun dirqama. Keessumattuu gabaa koo jalqabaa dhaabbilee mootummaa keessatti biiroodhuma guddaa tokkoof biiroodhuma enerjiin kilowaattii 20 kilowaattii 40 barbaadu tokkoof hojjedhee faakshinalitii isaa achitti argisiisee uummanni kun inni har'a rakkataa jiru kun gaaffiitti ta'ee achitti illee deemeetu daawwatee nan barbaada. Akka saampiliitti dhiyeessuu barbaada jechuudha. Dhiyeessuu barbaada. Amma 30 kana asitti mul'isnan faakshinalitii isaa tokko tokko 5 kilowaattii tokko tokko 5 mul'isna 30 kana asitti qopheessaa irra jechuudha. Achii booddee gara isa guddaatti. Achii booddee gara kilowaattii guddaa sana immoo isa viidiyoo keenya ilaalu duwwaa otoo hin taane dhaabbata sanaaf hojjennee namoonni hedduun achi deemanii akka daawwatan achirraan bakka namni nu qabu jira jedhee yaadu. Achii booddee bakka wal dorgomanii gara keessanitti fiiguudha. Biiroonni kun inni kunis nu hojjedhu jechuu danda'a waan ta'eef isa kanaan maal ta'e kana bukkeetti of eeggannoo nu barbaachisa. Nuti morkataa qabna. Morkataa qabna. Morkattooti keenya eenyuun akka ta'es beekna. Kanaaf biyyattii kana keessatti immoo waan bu'aa qabu gaafa hojjettu chaalenjii qabaachuu dandeessa. Of eeggannoon si barbaachisa. Mootummaan illee si cina dhaabbachuun dirqama. Waan gaarii tokko gaafa hojjettu gaarii hunda to'awwa miti. Gaariis immoo kan balleessuu barbaadu jira waan ta'eef of eeggannoo nama barbaada jechuudha. Kanaaf nuti faakshinalitii isaa mootummaanis haa ta'u biiroon barbaade yoo ta'u nu haa waamu nu waaminuu hojjedhu jenne kosti maateeriyaalii keenya dhiyeessinee fi yoo kan walii gallu ta'e yeroo gabaabaa keessatti finnee hojjennee faakshinalitii isaa uummata biyyattiittis mootummaattis abbootii qabeenyaattis argisiisuu dandeenya jechuudha. Bu'aan isaa bu'aa gurguddaa qaba. Fakkeenyaaf fayyaa keessatti buufanni fayyaa naannoo baadiyyaa jiru. Hospitaalli gurguddaan amma naannoo baadiyyaa keessatti hin argamu. Riifeer ta'uu gara magaalaa gurguddaatti yookaan gara godinaaleetti. Akkuma kana yaala walitti fufiinsaa kennuuf immoo ibsaan hin jiru taanaan yaala walitti fufiinsaa gara opereeshinii gochuullee wantoota hedduudha jechuudha kan dhiibbaa geggeessu. Gama barnootaatiin immoo qormaata barnootaa eeguudhaaf naannoo baadiyyaatti barnoonni gara pilaazeemaa wantoota adda addaatiin walqixxummaa barnootaa kutaa magaalaa fi baadiyyaa jirullee fiduu danda'a. Maaliif ibsaan jedhee ifni jiraannaan qonnaan bultoonni oomisha isaa waggaadhaa waggaatti itti fufsiifachuu danda'a. Baankiin konneeshinii addan cinnee argachuu danda'a. Maaliif enerjii walitti fufaa waan qabuuf ibsaa yoo badee ganaa dhaqee jenereetira kaasuu isaan gaafatu. Kanaaf tajaajila isaa saayitii 24 hojjechuu danda'a. Keessumattuu baankiin biraanchii naannoo baadiyyaa jiranii hojiirra guutummaa guutuutti hojiirra jiru karaa gama ibsaatiin sin jechisiisu. Lafa ibsaan badee rakkatu ganaa jenereetira kaasuu boba'aatti baasii baasu. Baasii guddaadha kan ba'e akkuma biyyattiitti iyyuu boba'aa irratti baasii guddaadha mootummaan kan inni waggaa tokko keessatti baasu akka qorannee argannetti jechuudha. Kanaaf akkuma kana sagaleen isaaniillee nama jeequ warroota amma gabaarra jiranii. Kanaaf kun kanarraa bilisa jechuudha teekinooloojiin keenya. Kanaaf abbootii qabeenyaa gabaan keenya jalqabaa yoo carraa arganne abbootii qabeenyaa faana hojjechuudha. Yoo carraa kan argannu ta'e garuu dhaabbilee tokkoof hojjennee namni akka nurratti wal qabu beekna. Atis kotta akka nuti akka nu waamu beekna. Garuu dhaabbata tokkoof hojjechuu barbaanna. Amma faakshinalitii keenya argisiisuu fi dhaabbatuma ta'e tokkoof hojjennee agiriimentii goonee hojjennaaf. Maaliif nuti biyyattii kana keessatti akka qaamni biraan hin babal'isnee fi gara mootummaa mana murtii federaalaatti akka iyyataattis wanti nuyi qindeessaa irra jirra. Akka nama kan biraan nu jalaan babaayisee koppii godhee waan biraan goonee fi. Paatentii raayitii keessan eegsifattaniitu jechuudha. Yaa amma paatentii galmeessinirraa yeroo gabaabduu keessatti harka nugaa keenya akka ta'e mirkaneessinirra garuu cuunfaan isaa ganaa harka nugaa orijinaal isaa jechuudha. Isa kanaaf nu barbaachisa eeggannoo waan ta'eef biyya kana keessatti. Biyyattiin ta'e eeggatuun jedha. Amilee keetti deebitee amma bakka saabdii kutattee boorsaa fudhattee galuuf kaatee dhiiste. Uummata kana isaan eebbisu. Uummanni Oromoo kun dhugaa akkasitti na cina dhaabbachuu isaanii carraa kanaan illee galateeffachuun barbaada. Namoota hedduudha kan dawwalee Yesuusii bukkee jirra jabaadhu abdiin kutiin galuu hin qabdu namoota naan jedhee gorsaan kan na bukkee dhaabbate qarshii isaatiin kan na bukkee dhaabbate hedduudha. Waaqayyo isaan eebbisu jechuun barbaada. Carraa kanatti argadhee biiroo carraa hojii
kan Qellem Wallaggaa bulchaa godina Qellem Wallaggaa Obbo Gammachuu akkasuma biiroo carraa hojii uumuu injiinar Eebbaa itti aanaa isaanii fi Obbo Aftaamuu hojjetootuma biiroo sanaallee kabajaa guddaa naa qaba biiroo Oromiyaa keessa na hamma muummee ministeeraatti namootaan tiinkii ulfaadhaa jechuun hin barbaada. Ayyee jabadhugaa kana caalaas akka jabaattee kalaqa kee kanaan immoo biyya kana guutummaa jechuudha waliin ga'uu dandeessaa fedha isaan kana booddee hojii isaa mana qotee bulaa mana abbaa qabeenyaa dhaabbilee baay'ee keessa jiraachuu danda'a. Kanaaf akka jabaattu asumaatiin siidhaamuu barbaanna sagantaa keenya asumaatiin gara goola buutti deemna jechuudha. Ayyee ulfaadhu galatoomii istiidiyoo kanatti nu waamtanii qoosaa miti. Miidiyaa jechuun ija uummataati ija hawaasaati yeroo keessan fudhattanii as keessatti wanti kun uummati dhaga'uu qaba uummati beekuu qaba yaadi kun kan uummataati jettanii aarsaa guddaa nu wajjin kaffaltanii miidiyaa kanarratti nu afeeruu keessanii fi maqaa uummata ani uummata bakka bu'een jira baasee hojiin hojjedhu kan uummataati waan ta'eef akka nama uummata bakka bu'ee jirutti isin galateeffachuun barbaada ulfaadhaa eebbifamaa isin jechuun barbaada. Ayyee galatoomiyatillee sinillee egaa fedha isaatti dhiyaattanii jajjabeessuudhaaf gorsaanis yaadaanis hamileessuudhaan wajjii waan jirtaniif galatoomaa atis immoo mul'ata kana jooyin gootee jirta kana caalaa garee cimaa uumtanii jabaattanii jechuudha hojii keessaniitiin immoo isinis jechuudha ibsaa isin ibsitan duwwaatu hin taane isinis immoo duukaa masaa iftanii mul'achuu dandeessu kanaaf akka jabaattan abdii hawwii qabnu isinii ibsina galatoomaa asitti waan argamtaniif ulfaadha. Daawwattoota keenya jaallatamoo egaa fedha isaan mana isaatii ibsaan akka hin banne dhaga'aa turtanii egaa hojiin isaa kun caalaatti mul'ate isin bira akka ga'uuf immoo cichanii hojjechaa jiru jechuudha. Fedhoon amma qofaasaas miti garee jabaa ijaarrataniiti kan isaan jiranii kana caalaa immoo deeggarsi fi yaadni keessan murteessaadha wajjin ta'aa tumsaa hamileessaa isiniin jenna. Sagantaa keenya guyyaa har'aa asuma irratti goolabneeti kan jirru nu waliin waan turtaniif ulfaadhaa isiniin jenna. Nagatti.